Ashamar kafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gongommii yaadaa fi ilaalcha qeeqaa fi kanneen gara fakkaatan bakka tokkotti qabannee qophii gongommii guyyaa guyyaatiin karaa Horni Miidiyaa isin dhiyeessina. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Qophii gongommii keessatti Oromoon maal gongome ofiisaatti walitti akka biyyaatti guyyaarraa maaltu gongomamaa wale kan jedhu qophii gongommii kana keessatti argattu isinis yaadaa fi qeeqa qabdan barreessuun dagatina egaa qabxiin ko tokko faa yookaan gongommii ko tokko faa guyyaarraa Wallagga keessatti namoota balaa tiraafikaa mudate lubbuu namoota 48 olitu darbee jira jechuudha. Kanaaf kun egaa balaa guddaa yookaan immoo gadda guddaatu guyyaarraa mudatee jira jechuudha. Deddeebiin egaa Wallagga keessatti bakkoota garaagaraatti keessumaa karaa qaamota garaagaraa yookaan sababii nageenyaa hidhee galgalaaf ganama ibiddi otoo itti roobaa ture ammas otoo itti roobaa jiru. Guyyaarraas gama balaa tiraafikaatiin lubbuu namoota 48 irra gaheera jechuudha lubbuun darbe kan qaama cite yookaan kan qaama hir'ate malee yookaan kan lubbuun yeroo sana darbe jechuudha namoonni 48 kun gadda guddaadha bakkoota garaagaraatti keessumaa Wallagga qofa miti balaan tiraafikaa kun keessumaa biyya keenya keessatti bakkoota garaagaraatti raawwachaa turuun ni yaadatama jechuudha. Deddeebiin bakka kanatti garuu waggaa waggaatiin kan raawwatudha jechuudha yookaan immoo waggaa waggaatiin kan mudatu jechuudha bakka sanatti. Kanaaf deddeebiinis gama balaa tiraafikaa yookaan gama tiraafikaatiin wanti kun furmaata argachuu hin dandeenye bakki sun haala mijataa miti taanaan konkolaachistootaaf mijataa miti taanaan deddeebiin waggaa waggaatti kan raawwatu balaan kun kanaaf gama isaaniitiin furmaata argate bakki sunis akka konkolaataa sanaan mijataa yookaan immoo konkolaachistoota mijataa itti hojjetamuu hin dandeenye. Kanaaf lubbuun namoota waggaa waggaatti akkasitti lubbuutu namoota hedduudha jechuudha bakka kanatti lubbuun isaanii kan darbu har'as namoota 48 godina Wallagga bahaa naannoo Jaama jedhamu yookaan immoo ifa biyyaattidha jechuudha balaan kun kan raawwate konkolaataan kun yookaan taataan kun godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa ka'ee gara Finfinnee otoo imalaa jirudha jechuudha taateen kun kan raawwate. Kanaaf gadda guddaadha jechuudha lubbuu nama 48 jechuun dookterootaa fi namoota akkasumas namoota gurguddaa namoota bebbeekamoo bor biyya jijjiiran jechuudha namoonni har'a lubbuun isaanii darbe keessumaa dargaggoota irra jechuudha baay'een isaanii. Kanaaf namni 48 galgala kana ganama guyyaarraa lubbuun isaanii darbee jira jechuudha balaa konkolaataa kana yookaan balaa tiraafikaa kanaatiin. Egaa wanti ta'amu jiru irra deddeebiin bakkoota garaagaraa keessatti ni raawwatama balaan kun keessumaa biyya keenya bakkoota garaagaraa keessumaa ammoo dhufanii Finfinnee gaanitti kallattii yookaan godinaalee hedduu keessatti yookaan immoo godinaalee 11 keessatti ni raawwatama jechuudha. Kanaaf taateen kun inni har'a raawwate yookaan namoota 48 kan har'a guyyaarraa lubbuun isaanii darbe maatii isaaniif jajjabina hawwina. Qabxii lammaffaa yookaan gongommii lammaffaatti yeroo darbu guyyaarraa naannoo Amaaraa keessatti faannoon ajjecha raawwateeru qaba jechuudha. Keessumaa miliqee galee bakka tokko yookaan immoo magaalaa tokko rukutee jira yookaan balaa qaqqabsiisee jira jechuudha raayyaan ittisa biyyaa guyyaarraa. Egaa irra deddeebiin isaan jidduuttis keessumaa finxaalee Amaaraaf mootummaa gidduuttis ji'oota muraasa asitti lolli isaanii hammaachaa dhufuun ni yaadatama jechuudha. Har'a immoo dhokatee galee magaalaa rukutee yookaan immoo balaa qaqqabsiiseera jechuudha raayyaan ittisa biyyaa ibsa baaseeni. Garuu as keessatti wanti dubbatamee yookaan wanti otoo dubbatamiin darbamuu hin qabne. Faannoon kun guyyoota muraasa asitti keessumaa erga hooggantoota mootummaa yookaan immoo hoggannaa raayyaan ittisa biyyaa irraa kaasee faannoo ajjeenne faannoo findeera faannoo harkaan qabne jedhanii irra deddeebii dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama yookaan immoo ibsa baasaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Akkamitti faannoon lubbuun isaanii yookaan immoo faannoon qabamee inni kan booji'amee inni kan badeera taanaan guyyaarraa akkamitti otoo raayyaan ittisa biyyaa jiru ummata amma kana faannoon lixee miidhaa qaqqabsiisuu danda'e jechuun kun gaaffisa guddaadha. Kanaaf faannoon badee sunis inuma jira jechuudha. Kun kanaaf miidiyaatti ba'anii ololaa fi sobaa fi akkasumas siyaasa fayyadamuudha yoo ta'e malee faannoon badeera taanaan akkamitti miidhaa qaqqabsiisuu danda'e guyyaarraa kan jedhu kun wal nama gaafachiisa. Maalumaafuu naannoo Amaaraa keessatti guyyaarraa faannoon miliqee lixee balaa qaqqabsiiseera jedhe raayyaan ittisa biyyaa yookaan makalaakaa jechuudha. Kanaaf ammas faannoon akka jiruu fi akkasumas immoo faannoon humna guddaa akka qabu mul'achaati jira jechuudha. Faannoon badeera ta'ee guyyaarraa akkasitti miidhaa qaqqabsiisuu hin danda'u. Kanaaf olollii fi siyaasni mootummaa fayyadamaa jiru ammas waan dhaabbate miti. Gama biraatti yeroo darbu immoo yookaan qabxii biraatti yeroo darbu waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduuttis ammas irra deddeebiin bakkoota garaagaraatti lubbuun namoota darbaa jiraachuun kunis ammas wal nama gaafachiisaa jiru jechuudha. Mul'achaati waan jiruufi kanaaf bakkoota garaagaraatti ammas Oromiyaa keessa godinaalee hedduu keessatti
sababii maatii nagaa yookaan namoota nagaarra darbee namoota hidhatanirra darbee namoota maatii fi namoota qeessaaniif qabeenya isaanirra jiraatan irratti miidhaa guddaan gahaa jira jechuudhaan gammaatti. Kanaaf gaa sababii waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhanii ammas bakkoota garaagaraa keessatti manaa baasanii ajjeesuun kun ittuma fufee jira jechuudha akkuma dura. Kanaaf gaa isaanis gama ibsa waboon har'a baaseen yookaan waraana bilisummaa Oromoo ibsa baasanii waraana bilisummaa Oromoo booji'uu yookaan qabuu yookaan balleessuu waan hin dandeenyeef bosona gubaa jira jedhee ibsa baasee jira jechuudha. Guyyaa har'aa yookaan bosonni gubate kun gaa keessuma gidduu galattidha jechuudha. Wanti kun kan raawwatame yookaan bosonni kun kan gubate ana wayittidha jechuudha. Bosonni kun kan inni gama mootummaatiin ibidditti qabatee bosonni kun kan gubate. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo yookaan waboo balleessuu gatii dadhabeef bosona gubee akkasumas daboo kadhataa ture inni kunis hin danda'amne. Kanaaf bosona gubee waboo balleessina kan jedhu abdii mootummaati yookaan ilaalcha mootummaati kan jedhu guyyaa har'aa ibsa baasee jira jechuudha. Kanaafuu gama bosona gubuutiin yoo ta'e gama loluutiin yoo ta'e waboo hin danda'u kan jedhu ibsi guyyaa har'aa waraana bilisummaa Oromoo baasee ni mul'ata. Maalumaafuu bakkoota garaagaraa keessatti lubbuun namoota nagaa darbaa jiru gaa daran itti fufee jira yookaan daran hammaatee jira. Maalumaafuu wanta waboo gidduu jiruu fi mootummaa gidduu jirus guyyaatti qabannee isiniif dhiyaanna jechuudha. Dhumarratti gaa taateen Tigraay keessatti yookaan oduun haaraan Tigraay keessatti guyyaa har'aa raawwatame immoo waan addaati jechuudha. Guyyoota muraasa dura Tigraay keessatti gaa mariin keessumaa Bogeetaachoo Raddaaf Dr. Gabrasoo Gabramikaal gidduutti mari'achaa turu yookaan mana cufaatti mari'achaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Har'a immoo breaking news yookaan wanti haaraan achi keessatti ta'ame ambaasaaddaroota garaagaraa keessumaa ambaasaaddaroota biyyoota ja'a jechuudha kan Tigraay keessatti argamaa jiru yookaan mariirra jiru. Faransaay, Jarman, Ingilizii fi Itaalii fi Ameerikaa fi kanneen kana fakkaatan Deenmaark dabalatee biyyoota ja'adha jechuudha yookaan ambaasaaddaroota ja'a Tigraay keessatti kan walgahii kanarra yookaan mariirra jiru. Mariin kunis egaa keessumaa mootummaa federaalaa jiran yeroo dhiyoositti araaramanii Bogeetaachoo Raddaa bakka buusanii mootummaa naannoo Tigraay yookaan mootummaa naannoo yeroof kan ta'e Bogeetaachoo Raddaa Tigraay bulchuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Ammas gaa Tigraay keessatti uummanni yeroo lola sana qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'e ammayyuu qeetti hin deebine kan jedhu guyyaa har'aa kaasanii jiru jechuudha Bogeetaachoo Raddaa. Kanaaf mariin Viiktooriyaatti gaggeeffamaa ture yookaan marii waliigalteen Viiktooriyaa sun ammayyuu hojiirra oolle kan jedhu guyyaa har'aa ijoo dubbii ta'eera jechuudha. Kanarratti hundaa'anii gaa ambaasaaddaroonni biyyoota ja'a Faransaay, Jarman, Ingilizii fi Itaalii fi Ameerikaa fi akkasumas immoo Deenmaarkii hundi isaanii Tigraayitti argamanii walgahii yookaan immoo marii guddaarra jiru jechuudha. Kanaaf uummanni daangaansaa hin kabajamne ammas uummanni Tigraay qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'ee qeessaatti hin deebine waan ta'eef kun hundi qeessaatti deebi'uu qaba. Akkasumas immoo Tigraay nagaa barbaada waan ta'eef uummanni Tigraay akkasumas immoo wanti achi keessatti kanaan dura dubbatame deebi'ee hojiirra ooluu qaba kan jedhu obbo Geetaachoo Raddaa guyyaa har'aa dubbatanii jiru jechuudha. Kanarratti achi keessattis Tigraay keessatti irra deddeebiin ammas nagaan dhabamuun kun keessumaa guutummaa biyya keenya keessatti nagaan dhabamuun kun wal nama gaafachiisu ammas bakkoota garaagaraa keessatti rakkinni guddaan jira jechuudha. Isa xumuraatti yeroo darbu keessumaa eerpoortii biyyaalessaa jedhamee gidduu kan ammoo wanti haaraan gama bishooftuutiin bahaa jira jechuudha. Keessumaa gandoota afurii ol mootummaan buqqaasuuf qophiirra akka jiru dubbatamaati jira jechuudha. Eerpoortii biyyaalessaa jedhanii akkasumas immoo naannoo Qaallitti irraa kaasee bakkoota garaagaraa keessumaa ganda afurii ol kan buqqa'u jechuudha. Keessumaa jiraattota hedduudha jechuudha kan achi buqqa'u keessumaa naannoo Baalee fi Arsii keessa akka qubataniif mootummaan haala mijeessaan jira kan jedhu dubbatamaati jira jechuudha. Akkuma suuraa argaa jirtan amma qotiin yookaan immoo bakka sana mijeessuuf akka eerpoortiif ta'uuf qotamaa jiraachuunis dubbatamaati jira yookaan argamaati jira. Kanaaf namoonni jiraattonni kun ganda ofirraa kaanii akka isaan Baalee yookaan Arsii qubataniif haala mijeessaan jira kan jedhu gama mootummaatiin bahaa jira. Rakkoo guddaan ammas sababii gara mootummaatiin sababii nageenyaadhaan bakkoota garaagaraatti ammas uummanni rakkoo hamaaf darara addaa keessa jira. Maalumaafuu biyya keenyaaf yookaan lubbuu qulqullootaaf nagaa uwwina. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophii gugummii qorraa keessumaa Wallagga keessatti lubbuu namoota 48 galgala kana balaa tiraafikaatiin darbee jira jechuudha. Fi faannoo gidduuttis ammas Amaara keessatti nagaan argamuu hin dandeenye lubbuun namoota ammas darbaa jiraachuu mul'ataa jira. Akkasumas Oromiyaa keessatti immoo gama waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti lubbuun qulqulloota ammas duun isaanii hin dhaabbanne jechuudha. Tigraay keessatti immoo mariin Viiktooriyaa ammaatti hojiirra oolle waan ta'eef hojiirra akka ooluuf ambaasaaddaroota biyyoota ja'a akkasumas guyyaa har'aa akka Tigraay keessatti argamanii jiru jechuudha. Faransaay, Jarman, Ingilizii fi Itaalii fi akkasumas Ameerikaa fi Deenmaark ambaasaaddaroonni jahan kun Tigraay keessatti mariirra jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa taatee Oromiyaa keessatti ta'e kan guyyaa har'aa qophii gugummii koo keessatti kan daawwataa turtan kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii gugummii kana qopheessuun si waliin kan ture Lalisaa Dhaabaati. Qophii gugummii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.